Jiraattonni godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Beegii tajaajilli yaala fayyaa naannichaa dhabamuudhaan lubbuun namoota hedduu darbaa jiraachuu himatani. Aanaa Beegii naannawaa isheetti tajaajilli bu'uuraalee hawaasummaa guutummaa guutuutti baduun rakkoo akka nammaataaf nu saaxileera jechuudhaan Oromiyaa eelamanitti himatanii jiru. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Jiraattonni godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Beegii tajaajilli yaala fayyaa naannichaa dhabamuudhaan lubbuun namoota hedduu darbaa kan jiru ta'uu himatan. Gandoota qonnaan bulaa Aanaa Beegii hunda keessatti tajaajilli bu'uuraalee misoomaa guutummaa guutuutti baduun rakkoo hammaataatiif nu saaxileera jechuudhaan Oromiyaa eelamanitti himanii jiru. Jiraataan Aanaa Beegiirraa bilbilaan dubbifne akka nutti himanitti yaalli fayyaa aanicha keessaa erga dhabamee yeroo dheeraa kan lakkoofsise ta'uu dubbatu. Tajaajilli yaala fayyaa aanicha keessaa dhabamuu hordofee lubbuun namoota hedduu guyyaarraa darbaa kan jiru ta'us nuuf eeranii jiru. Aanaan Beegii dirree waraanaa erga taatee waggoota lakkoofsistee jirti kan jedhan jiraataan bakkichaa odeeffanne sababa waraanni jabaan waraana bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiruuf qonnaan bultoonni qonnaa fi hojii dilee isaaniirraa erga manatti ol deebi'anii yeroo dheeraa kan lakkoofsisan ta'us dubbatanii jiru. Haaluma kanaan erga sababa rakkoo nageenyaan jiru idilee ofirraa danqamaniinas jiraattonni Aanaa Beegii balaa beelaa hamaaf saaxilamanii kan jiran ta'us dabaluudhaan nuuf kaasanii jiru. Waraanni mootummaadhaa mana barumsaa mana fayyaa qabatee fayyaan illee busaan illee uummanni keenya lafatti yaala bullee dhabee dur biifaallee waan garaagaraa kan argachaa jiru har'allee uummanni keenya kumaatamaan du'aa jira akka magaalaa boqotti amma kun elementarii mana barumsaa mana fayyaa qabatanii akkuma jirantti uummanni keenya immoo bakkaa bakkatti hidhamuu fi yookaan dararamuun immoo waama jiru nyaan illee kan quba qabu eenyullee kan quba qabu dararamuu fi hidhamuu fi rakkachuu fi biyyaa bahu malee wanti biraan jiru akka waan nyaannee ittiin jiraatu fayyaan uummata keenyaa wanta nyaannee jiraatu tokkollee dhimma nageenyaan dhabne lammata immoo fayyaa irratti waan ittiin fayyaa fayyadamnu dhabne uummanni kun gara biyyatus dhabe miidiyaan biyyatus dhabe namni gurra ta'uufillee qabee naaf rakkoo guddaa keessa jirurraa akka Aanaa Beegiitti uummanni keenya dhumaa jiru busaadhaan yookaan immoo dhibee garaagaraa nyaataan dhumaa jiru mootummaan addunyaallee lola addunyaa irratti hin argamne mootummaan kun irratti laftee mana qorichaa yaalii yaalamnu tokkollee hin qabnu fayyaallee yaalamnu hin qabnu jireenyallee yaalamnu hin qabnu namni immoo duudhaaf hidhamuun immoo lakkoofnee fiduudhaafillee kana jechuun nu rakkisa. Beela hamaan jiraattota aanichaa mudachuu fi tajaajilli yaalaa guutummaa guutuutti dhabamuun lubbuu namoota hedduu akka baalaatti guyyaarraa harca'uutiif sababa guddaa ta'eeras jedhanii jiru. Rakkoo bu'uuraalee misoomaa naannichatti uumaman keessa barnoonni adda cituun tokko yoo ta'u, manneen barnootaa gandoota qonnaan bulaa Aanaa Beegii keessatti argaman gariin diigamanii gariin ammoo mooraa waraanaatti erga jijjiiramanii waggoota kan lakkoofse ta'us odeeffannee jirra. Namni magaalaa keessa seenee ba'ummoo waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu dhuftee waraana bilisummaa Oromootiin dhufte jedhamee qabamuun hidhamuun wanta haaqamni yookaan immoo biyyaa kana miidhagdee kan jennee wanta kana jennuu qabullee qabu. Akkuma kanatti ammoo naannoo Toongoo Kiitanitti akkasuma naannoo magaalaa Boqoritti akkasuma naannoo Shobboo Bidaafaa keessatti namoonni qabamanii hidhamanii jiran jiru. Isaan kana immoo taatee isaanii maqaa isaaniillee amma dabbaafanii tokko jiru jedhe gaarummaa hin qabu garuu garasiin nurra jiru rakkoon nurra jiru hawaasi akkuma addunyaatti kan beekuu qabu rakkoo keessa ta'e jirra. Walumaa galatti jiraattonni Aanaa Beegii ajjechaa fi dabalatee dararaa hamaa waggoota arfan darbaniif keessummeessaa turuu yoo dubbatan amma garuu haalonni jiran waan nutti jabaateef rakkoon keenya xiyyeeffannoo akka argatuuf uummanni Oromoo bakka jiru hundaa sagalee dirmannaa nuuf dhageessisu jechuudhaanis gaafatanii jiru. Oduu keenya itti aanuun buqqaatonni lixa Oromiyaatti sababa rakkoo nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa buqqaan gargaarsa namummaa osoo hin argatiin rakkachaa jiraachuun himame. Rakkoo nageenya hamaa naannicha keessatti uumamee fi hanqinni dhaabbilee gargaarsaa dhaqqabsiisan rakkoo uummanni buqqa'ee argaa jiru kanaatiif akka sababaattis eeramee jira. Dabalata oduu kanaatiif Ayyaantoo Abdii. Lixa Oromiyaatti uummanni sababa waldhabdee fi rakkoo nageenyaa godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallagga keessaa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan ammallee gargaarsa namoomaa osoo hin argatiin rakkoo hammaataa keessa jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa beeksise. Rakkoon nageenyaa hamaa naannicha keessa jiruu fi hanqinni dhaabbilee gargaarsaa rakkoo uummanni buqqa'ee argaa jiru kanaaf akka sababaatti eerameera. Akka gabaasa Oochaatti bara 2021 fi 2022 keessa qofa sababa rakkoo nageenyaatiin godina Wallagga Bahaa aanaalee Goobbuu Sooyyoo fi Wayyuu Tuqaa keessatti uummanni 13,800 ol qe'ee isaanii irraa buqqaanii gargaarsa uummata naannichaatiin qofa jireenya isaanii itti fufaa jiru jedhameera.
Buqqaatonni tajaajila bu'uuraa guyyaa guyyaa yookiin sochii jireenyaa kan hin arganne yoo ta'u, sababa balaa gareen hidhattootaa geggeessaniin sochiin isaanii kaampii fi magaalota keessatti daangeffameera. Buqqaatonni Wallagga Bahaa kunneen hanqinni gargaarsa nyaataa fi tajaajila fayyaa isaan mudachaa jiraachuu kan ibse Oochaan rakkoo hanqina nyaataa kana furuuf baatii waxabajjii keessa kuufama yeroo hatamtamaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa daakuu qamadii buqqaatota 45,000 aanaalee 6 keessatti argamaniif raabsamuu ibseera. Haa ta'u malee midhaan baatii waxabajjii keessatti raabsamuuf karoorfame keessaa dhibbantaan 7 qofa akka raabsame eereera. Mootummaa fi dhaabbilee gargaarsaarraa gargaarsa taasifamu irratti hanqinni guddaan mul'atus hawaasni tola ooltummaan gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii taasisaa jiraachuun ibsameera. Jiraattonni godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa haleellaa hidhattoota Amaaraa faannootiin qe'ee isaanii irraa buqqaafaman beela hamaa dabalatee gaaga'ama namoomaa hammaataa keessa jiraachuu Addis Istaandaard gabaasuun isaanii yaadatama. Namoonni buqqaan kunneen gargaarsa namoomaa homaayyuu osoo hin argatin jiraachuu ibsuun sodaa nageenyaa beela rakkoo dahoo itti qubatanii fi hanqina tajaajila fayyaatiif saaxilamaa jiraachuu isaanii ibsee ture. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti muudamni Sinodoosii Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaatiin kenname balaaleffatamuu itti fufee jira. Ibsi mormii kennamaa jirus muudamni abbootii Sinodoosii Oromiyaa fi sablammoota giddu galeessa bifa godhateen waliigalteen ministeera muummee fuulduratti taasifame yaa'ii Sinodoosii baatii caamsaa keessa taasifameen furmaata argata jedhamee abdatamaa turus garuu gaaffiin uummata Oromoo osoo deebii hin argatiin darbamee jiraachuunis ibsamee jira. Qumbii Gidaaboo dabalatoo kanaa qaba. Oromiyaa kutaalee garaagaraatti muudamni Sinodoosii Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaatiin kenname balaaleffatamuu itti fufee jira. Ibsi mormii kennamaa jirus muudamni abbootii Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota giddu galeessa bifa godhateen waliigaltee ministeera muummee fuulduratti taasifame yaa'ii Sinodoosii baatii caamsaa keessa taasifameen furmaata argata jedhamee abdatamus garuu gaaffiin uummata Oromoo osoo deebii hin argatin bira darbamee jiras jedhee jira. Bataskaan Ortodoksii Tawaahidootti kutaa lallaba Horroo Guduruu Wallaggaa muudama Sinodoosii Itiyoophiyaatti bana namoota 9 kenne sirrii miti jechuudhaan kan morman keessaa isa tokko ture. Warri kun abbootiin tibbana biyyoota lallaba Oromiyaaf jedhamanii Sinodoosiin Itiyoophiyaatiin muudaman adeemsa Sinodoosii Oromiyaa fi saboota akkasumas immoo gaaffii uummata Oromoo hordoftoota amantichaa ta'an waan hin deebisneef guutumaa guutuutti akka mormanis beeksisanii jiru. Kana malees Abuna Naatnaa'el birrii miiliyoona 10 ol herrega kutaa lallaba Horroo Guduruu Wallaggaa irraa gara herrega dhuunfaa isaaniitti waan naanneeffataniif seeraan akka gaafataman ni taasifanna jechuudhaan ibsa ejjennoo isaa baasanii himanii jiru. Akkanumaan amantoonni kutaa lallaba Horroo Guduruu Wallaggaa mormii Sinodoosii Itiyoophiyaa irratti qaban dhageessifatanii jiru. Ittuma fufuudhaan godina Wallaggaa lixaatti manni lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo aanaa Hoomaa muudama Phaaphaasota Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa simachuudhaan kan Sinodoosii Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaa balaaleffatee jira. Manni lubichaa ibsa baaseen Phaaphaasonni 26 doogomaa fi qaanoonaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo haala eeggatee waan muudamaniif muudama kana qaamni diiguu barbaadu yoo jiraate qaanoonaa fi doogmaa mana amantaa akka diigetti ilaalamas jedhanii jiru. Kallattii Phaaphaasiin kutaa lallaba Wallagga lixaa Abunaa Gabriel Ka'an faana bu'uun kan hordofan ta'us ibsa kana irratti eeramee jira. Tajaajilli qiddaasee wangeelaa galatoo fi kanneen biroo hundi afaan uummatichi beeku afaan Oromootiin kan kennamu ta'uu irratti waliigalamuu manni lubummaa aanaa Hoomaa eeree jira. Gama kaaniin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti kutaa lallaba Arsii lixaa gochaan Sinodoosii Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaa raawwataa jiru gocha mirga amantootaa cinaatti dhiibee fi doogmaa fi qaanoonaa mana amantaa kan cabsedhas jedhee jira. Kutaan lallaba Arsii lixaa murtee Sinodoosiin Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaa dabarsee fi muudama abbootii 9 kanneen ilaalchisuudhaan ibsa baaseen muudamni kun doogmaa fi qaanoonaa mana amantichaa waan cabseef hin fudhannus jedhee jira. Abuna Naatnaa'el kan Sinodoosiin Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaatiin muudaman lallaba hafuura amantii osoo hin taane leellisa Ekeraa Minilikii kan aanoleetti harmaa fi harka muraa raawwatetti waan ta'eef abbaa kanaan barsiisa amantii barsiifamuu hin barbaannu jechuudhaan ibsanii jiru. Abbaa safuu fi aadaa ummatichaa beeku Abuna Phaawulos kan Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa nuuf muudanii ala kan biraa hin simannu jechuudhaanis ibsanii jiru. Kan biras Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo kutaa lallaba Wallagga lixaatti manni lubummaa aanaa Najjoo muudama Sinodoosii Itiyoophiyaa kan hin fudhanne ta'uu beeksisee jira. Manni lubummaa aanaa Najjoo ibsa baaseen abboota 25 ala qaama kamuu kan hin simanne ta'us ifoomsee jira.
Sinodoosii Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waliigaltee bakka ministeerri muummee jiranitti galame cimsuu manni lubummaa kun kan eere yommuu ta'u, murtee gama Sinodoosii Itoophiyaan darbu kamuu kan hin fudhanne ta'uu beeksisee jira. Sinodoosiin Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa muudama lubummaa tokko si'a lama irra deebiidhaan kennuun seera Bataskaanitti cabseera wanti seera cabse fudhatama hin qabus jedhanii jiru. Walumaa galatti Oromiyaa keessatti sadarkaa guutumaa guutuutti jedhamuu danda'amu murteen kenname fudhatama kan hin qabnee fi mirga amantoonni afaan beekaniin amantaa isaanii hordofan jedhu kan cabsee fi fudhatama hin qabaatus jedhamee jira.